Nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Guyyaa afur dura viidiyoon ani gadhiise argitanii namoonni baay'een keessan dhiphachaa akkasumas naaf kadhachaa akka turtan nan beeka. Waaqayyo mana keessan jireenya keessan balaa tasaarraa haa eegu. Akkuma nagaan isin baase waaqayyo maatii keessanitti deebisee nagaan isin haa galchu. Ammas gara kan keessan kan dhufeef viidiyoo kana namni argu hundumtuyyuu viidiyoo kana otoo sheer naaf hin godhin bira hin darbina. Viidiyoo kana sheer naa gochuudhaan namni hunduma biraa naa qaqqabsiisa. Namoonni baay'een akkanaaf kadhatanii waan hin barbaadan jechuudha. Bilis sababbii doktoroonni baay'ee ulfaata jedhaniif maatiin kun baay'ee dhiphachaa horaatee jiru. Hangoodhaan wallaalanii akkasumas immoo ishiitu na kuffisee jedhii waan jedhameef ani waan hin godhu wallaalee mataan koo baay'ee dhukkubaa jira. Bilis viidiyoo kana. Egaa viidiyoo mucattii kanarratti waan hubattan hin qabdu jedhee yaada. Viidiyoo ishii kanaan duras hojjedheen ture obboleettii kana. Dubaayin keessa kan jiraattu akkasuma mucaan harkatti kan kufee ishii harkatti osoo hin taane kufaadhuma isaa kan argite bakka inni kufe sanaa fuutee waarrattee warra ollaa wajjiniin gara mana hospitaalaa geessite. Rakkoo cimaa keessa akka mucattii sun jirtudha kan ishiin haasaa jirtu obboleettiin keenya. Ashamaa harka fuune akkam jirtu nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessanii hanaa dhufuu jedheen jira. Deebi'ee dhufee jira. Warroonni mana kootiif aaraa taatan maamila naa ta'uu hin dagatinaayi. Warroonni maatii naa taatanii jirtan laayik sheer godhaa hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee waan nama gaddisiisu micoo kana adaraa keessan akkuma amantii keessanitti Oromoo marti keessanuu du'aayii godhaa fi kadhata keessan godhaa fi yeroo kadhattan yeroo du'aayii godhattan adaraa micoo tana adaraa Oromummaa waa tokko akka mucattiin jalaa hin taane mucattiin jaritti baddalamte taanan bakka ishiidhaafis dhumate isiniin jedha. Jarittiin gara jabeettidha waan ta'eef ishii harkatti osoo bakka ishiin mana hojjettu ishii biratti mucattii kana waan gatanii deemaniif ishiin immoo akka waan mucattittiin akka waan ishiin kuffisteetti fudhatan jechaadha. Ishiin garuu kufaadhuma ishii bakka ishiin kuftee kaaseetinaan warra ollaa wajjiniin hospitaala geesse jette viidiyoo ishii duraarratti jechaadha. Amma haalli keessa mucattiin kun jirtu haala yaaddessaa fi haala sodaachisaadha akka ishiin jettetti mucattii daa'imni tun jechaadha. Yaa ijoollee keenya rabbiin bakka isin jirtanitti isin haa eegu. Baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf isaan ijoollee isaanii gubbaarratti naman dhiisan abadan naman dhiisan. Yeroo baay'ee nan dubbadha ture waa'ee micoo tokko Sibeeruuti keessatti waggaa 4 dursaa. Harkatti kuftee waarrattee harki ishii irraa buqqa'e. Sababii harki daa'imittii buqqaateef micayyoo teenya Itoophiyaawii qaalanii waarratanii kukkutanii dhiiga ishii kukkutanii ajjeesan jechaadha. Dhala isaanii irratti eenyumaan hin jaallatan jarittiin jechaadha. Adaraa keessan warroonni lafa ijoollee daa'ima guddisuu bira jirtan. Of eeggadhaa. Daa'imni isaanii namaaf hin ajajamtu. Daa'imni isaanii tole namaaf hin jettu. Waan itti dubbatan hin fudhattu. Rukutuu sin naqina adaraa keessan obboloota koo hin rukutina waan kamuyyuu yoo ta'eyyuu yeroo ishiin balleessiteyyuu hin rukutina waan ishiin balleessan jalaa fuudhaa malee akka keenyaa sana miti jechaadha. Keenya amma Itoophiyaawwan yoo daa'imni balleessite harka keessa bisheessine yoo rukunne isaan booda bakka daa'imittiin deebitee balleessatti hin deebitu jechaadha. Asaanii immoo akkas miti harka keessa rukutuu miti ija amaayyuu ifatteyyuu taanaan hin jaallatani adaraa keessan. Of eeggadhaa isiniin jedha. Micoo tana waaqayyo dhugaa rabbii lubbuu daa'imittii homaan godhin lubbuu daa'imittii sana bichaa kadhadhaafi lubbuu daa'imittii sana bichaa kadhadhaafi otoo wanti tokko hin uumamin akkatti baatee akkatti deemtullee hin qabdu intalli tun amma garri ishiin nattu hin jiru jechaadha. Sababii isaa daa'imittii kan na kuffise jettu ishiidha waan ta'eef ishii kuffiseedhu waan ta'eef. Garra akkatti baddeellee gara kam dhaxxullee hin qabdu micaa'uun kuni. Kanaaf adaraa keessan uffee baay'ee nama gaddisiisa. Ni yaadadha micaa'oo dhiyoo kana Suudi Arabiyaa keessatti daa'imni isaanii egaa abbaan manaa madaamii jechaadha.
yeroo micoo sun dubbattu ishiin inni na daffaruudhaaf harkaan na qabnaa jennaananii namicha nacha ofirraa darbadha jedhee tananii mucayyoon na duuba jirtii innannu sun jecha innannu san lukaan akkasittiin dha'e ishiin isuma lafa dhoofteen yeroo dhuma sana battala duute jette. Achi booda micoo sana hidhaa waggaa 11 hidhamte jechaadha. Waggaa 11 hidhamte isaan booda murtoo du'aa itti kennan. Murtoo du'aa gaafa itti kennan tokkoof carraa tokko kennanii fi tokkoof immoo carraa lama kennaniif birrii yoo kaffalte birrii guddaa gaafatanii birrii Suudi Arabiyaa carraa birrii kaffaluu argatte birrii kana kaffale jedhaniin. Carraa immoo birrii kaffaluu dhabnaan lubbuu kee ajjeefnaa si fannifnaa jedhaniin. Micoo sana Itoophiyaawii hundi birmatee fi haatiif abbaan gaafa akkasitti riqanii bo'an birmatanii fi gargaaranii micoo sana irraa kaffalanii lubbuu ishii nagaadhaan gara biyyaa galte. Kanaaf rabbiin sinaa eegu siniin jechuu barbaada. Warri ijoollee isaanii tiksitan. Ijoollee isaanii jedhaati jaartii isaanii warri jaartii isaanii bira jirtanis isinis rakkoodha of eeggadhaa. Jaartii isaanii sama fakkeenya walii gadi kan ooftan kan hin deemne waan ta'een kan guttottanii deemtan isinis of eeggadhaa. Jaartuma nyaata fixxe tanaa fakkeenyaaf nyaata fixxee du'a eeggattu kana si harkatti kuftee otoo duutee si tajjeese jedhu. Kaanuma isaan yaadni isaanii jechaadha. Si tajjeese jedhanis sirratti murtoo du'aa fudhatu. Inoo ayaa obboloota kiyyaa inna dhugaa baay'ee micoo kanaaf na gaddisiisee jira. Kanaafuu rabbi sinaa eeguun jedha micoo tanaaf adaraa keessan kadhata godhaa fi yaada qabdan immoo komentii jalatti kaafii siniin jedha. Waa miti hin jajjabeessinaa rabbiin ishii gargaara waaqayyoon isin kadhannaa fi in oolchaa lubbuu micatti sanas in oolchaa siniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Ijoollee baay'een asiin yeroon akkasitti ijoollee rakkatanii fi sagalee ta'uu keessatti lakkoofsa bilbila keenuuf kenni jettanii kan na gaafattan baay'ee keessantu jira. Lakkoofsa keessa yoo taatan sin gargaaruu danda'u waan ta'eef homaa rakkoon qabu sagalee walii ta'uu waanuma jiru. Garuu komentii keessa komentii micoo tokko nan taajjabee dhiifama naa godhi ati obboleettii xiyyaa siin ta'u taanaan bahuu dandeessa. Ani ijoollee rakkatanii yoomillee taanaan maalumallee taanaan ta'uu fi sagalee ta'uu fi hin dhiisu maaliif taata jedhee kan na kasasu tokkollee hin jiru. Miidiyaan kan kooti natu banatee irratti sagalee ijoollee shamarraniif ta'a. Quuqama shamarranii ani shamarrani waan ta'eef kanaaf sagalee ta'uun immoo na barbaachisa. Maaliif taata yoo jette ati dhalaadha waan ta'eef na jalaa bahuu dandeessa. Hordoftoota kiyya baay'ee jaalladhuu fi baay'ee kabaju immoo yeroo gaarii naaf qabaadhaa siniin jedha afaan amaallee dubbadhu si waanan kabajuuf si waanan jaalladhuuf laayik sheer gochuu hin dagatinaa maamila naa ta'uu hin dagatinaa. Baay baay. Ciao.